Haati sobduudha. Haati akkamittii fi haala maaliin sobduu akka taate yookaan akka jedhamte beekuuf viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaan afeerraa chaanaalii Tulluu Coqorsaati. Kallattiin gara dhimmichaatti haa dabarru. Harmee harma dachaa situ dahee na badachaa jedhe miti geeraraan biyya abbaa koo. Geeraraa biraanii geeraraan geeroo jiraa namni geerareen quufne goodaa biyya koo jiraa erga jedhee booda harmee isaa hojjaan ishee gabaabduu ta'e hoggaa faarfatu ya gabaabduu amma moonyee ya taphattu akka ijoollee jedha. Akka ijoollee taphatti jechuun isaa haati isaa madda gammachuu kolfaa fi nageenyaa ta'uu ibsuu isaati. Dhugaadha. Haati ofii jaalala. Deesseen madda gammachuuti. Aayyoon burqituu nageenyaati. Ofii jireenya dhabdee kan nama jiraachiftudha deesseen. Harmeen luuccaan wal maraa akka muujjaa balbalaa kan jedhus jira. Oolumaa haadha ofii ibsuuf jechatu nama hanqata. Dhugaa dubbachuuf taanaan haati ofii harmeen deesseen jechaan oliidha. Haadha ofii dhabuun waan baay'ee nama dhabsiisa. Firatu nama gana yerootu nama jalaa sigigaata ni mucucaata. Addunyaatu nama gana kanaaf ta'uu hin oolu. Geeraraan biyya abbaa koo kan akkas jedhe. Duroo dhama kee dhuguu utubaa qabatanii har'a kee tuquu jabanaan qabatanii jedhe. Yeroo baay'ee addunyaan haadha waliin namarraa godaanti. Kun dhugaa diida jiruudha. Mucaan armaan gadii kun garuu faallaa yaada armaan olii kanaan haati sobduudha jedha. Deesseen koo ni sobdi jedha. Dhimmichi akkas ture dhaggeeffadhaa. Mucaa yookaan daa'ima waggaa 7 hin guunnetu ture. Waggaa 7 hin guutin haati isaa irraa duute. Yeroo muraasa booda abbaan isaa jaartii biraa fuudhe. Jaartiin abbaan isaa fuudhe kun haadha biddeenaati. Afaan ijoollee harariin harargeetiin ayaada mucaa kanaa taati jechuudha. Guyyaa tokko abbaan isaa mucaa isaa kanaaf gaaffii gaafate. Haadha kee kan duraa fi ishee ammaa kee gidduu garaagarummaan jiru maali? Jechuun daa'ima kana gaafate. Daa'imni kunis akkas jechuun deebiseefi. Haati kiyya kan duraa ni sobdi. Soban irraa baradhe garuu kan ammaa kun dhugaa malee hin beektu jechuun deebiseefi. Abbaan isaas deebii mucaa kanatti baay'ee garmalee ajaa'ibame. Mee akkamitti jechuun gaafate. Yeroo kana daa'imni kun haati kiyya kan na deesse yoo bakka akkanaa dhaqxe yoo waan akkanaa raawwatte yookaan hojjette nyaata siin kennu naan jetti. Garuu yeroon waan isheen natti himte yookaan na dhorkite sana raawwadhe yookaan hojjedhe illee nyaata sana nan dhoowwattu nan dhorkitu naa laatti. Nyaata hiruma naaf kenniti jechuu kooti. Garuu kan ammaa kun ajaja ishee yoon dide akkuma jette nyaata naaf hin kennitu. Kunoo ammayyuu guyyaa 2 nyaata hin nyaanne naaf hin laanne jechuun deebiseefi.
Dhala isheef yoo sobde malee dhala isheetti hin sobdu. Garaa ittiin guyyaa lama agabuu bushitu hin qabdu. Gara jabeettii miti. Deesseen gara laafettiidha. Laphee haga kana garaa dhalatti jabaatu hin qabdu. Kan dhalee hin argin dhala kiyya hin darbin kan jedhame kanumaafi. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechi mucaa kanaa baay'ee na ajaa'ibe. Garmalees na dhibe. Gatiin haadhaa meeqa laataa? Dachee biyya lafaa kanarra kan haadha ofii gitu jiraa laata? Takkaa haati ofii garaan jabaattu. Deesseen gara laafettiidha. Harmeen ofii garraamiidha. Gara bal'eettiidha. Hunda dandeessuudha. Dhala isheef ofii isheetti agabuu bultee dhala isheef laatti. Afaan keessaa fuutee afaan keessi. Waaw! Gatiin deessee ofii kaffalamee dhumaa laata? Eeyyee awwaan kan biraan jedhu. Warri haadha qabdan haadha keessaniif umurii dheeraa kennu. Warra hin qabneef immoo boolla isaanii daadhiina guutu. Galatoomaa. Ameen jettanii? Ameen. Galatoomaa lammii.